Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota seedaa miidiyaa akkam nagaa fayyaa keessanii hashamaa harka fuun anis nagaa kooti ani hobsinaani baga jiraattani baga har'a geessanii ammallee naaf jiraadhaa xiqqee ofii keessa isin jiraachifatu raamaan isiniin jecha wanni asirratti argamee fi seenaadhaa gammadeetanii gammachuu si wajjiniin qoodachuudhaafanii seenuu koo baga gammadee baga bakka kana geessee eddeen kun immoo ka'umsa waan ta'eef bakka guddaa immoo geessee babal'atee miidiyaan kan kee guddatee miidiyaa haqaa ta'ee miidiyaa sabaaf dhaabbatu ta'ee bakka gaarii sii ga'ennaan arguun fedhii kooti gammachuu kootiin siin jedha. Warroonni hamma wanaatti immoo bira dhaabbattanii sa'aatiidhaaf jecha hirriba keessan dhabdanii viidiyoo si ilaaltanii fi tabsiiftanii fi bakka kanaan geessan galanni keessan guddaadha. Rabbiin isinirraa jaallatu rabbi isin kabaju. Egaa waan gaggaarii irratti hojjettee saba keetiif diinii keetiif quuqamtee saba keetiif quuqamtee bakka guddaa immoo akka keessuu abdiin sirraa qaba rabbii gaditti jechuudha. Kanaafuu innaan baga gammaddee baga lifaatii kee argattee baga bakka kana geesse ammallee bakka guddaa ga'insiin jedha. Hordoftoonni seenaa miidiyaa koomentii gaggaarii barreessuudhaan bira dhaabbachuudhaan sheerii gochuudhaafiin nama bira ga'uudhaaniin mucaa kana jajjabeessaa. Mucaan kun mucaa cimtuudha, mucaa kabajamtuudha. Yoo jaallattaniifiif waa tokko rakkoon hin jiru, yoo sheerii gootan waa tokko rakkoon hin jiru isinirraan hir'atu. Yoo koomentii gaarii, koomentii yaada qabu, koomentii yoo namni dogongorarraa nama deebisu, koomentii barnoota namaaf qabu, barnoota namaaf ta'u yoo barreessitan waan guddaadha. Hanqina gurguddaa qabna koomentii fa'i kaa'uu irratti. Koomentii baga nagaan dhuftan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Baga nagaan dhufte kan jedhu kun baratamaadha nu biratti. Maaliif yoo viidiyoo laaltanii viidiyoo san hanga dhumaa laaltanii jettan yaada keessaa fudhattu. Yaada keessaa fudhattanii yaada sana irratti hundooftanii koomentii gaarii lafa keessu. Koomentii nama fayyada, nama jajjabeessa. Yoo dogongora qabaatan dogongora sanarraa nama deebisa. Yoo waan gaarii hojjete immoo yeroo namni si jajjabeesse hedduu sitti toleenna viidiyoon kan kee tashaashaalee hojjetamaa jechuudha. Kanaafuu waliif viidiyoo walii daawwadhaa, wal bira dhaabbadhaa. Akkuma bira dhaabbattanii har'aan geessan boriilleen bira dhaabbadhaa rabbii gaditti isinuma. Nu wal malee homaa wanti nu qabnu hin jiru. Namni tokko namummaa isaatiin kabajamuu qaba. Namni tokko namummaa isaatiin ulfeeffamuu qaba, kabajamuu qaba jechuudha. Bakka qabaatamuu fi qaba nama tokkoof jechuudha. Kanaafuu nama ta'uudhaan nama kabajuu aadaa haa godhannu. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa. Rabbiin isinirraa jaallatu. Miindaan keessan immoo bilisummaa ta'u. Galanni keessan bilisummaa jannata haa ta'u. Seenuu koo atis jabaadhu jabduun talaatii. Waan gootu hundarratti bareechiti tingi godhiti dubbadhu. Namni akka inni sitti mufanneef immoo ergaa tokko tokkoon si dabarsa. Namni akka inni sitti mufanne yaani namni tokko hin aaraa. Tokko immoo akkasumattiin fiizikaalii nama ilaalee hubatee nama dhiisee bira nama darbuu danda'a. Maaliif yoo nama mufachiifte immoo namni yoo sitti mufate kun miidiyaadha waan ta'eef yookiin nama sana dabarfattee argitu. Miidiyaan kun yookiin nama harkatti gubata yookiin wanta tokko ta'a dabarsitee nama sana argachuu hin dandeessu, dhiifama gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu innaani yoollee taphattes anis akkuma keetiiti baay'ee anis akkuma keetii nama wama argi haasa'u akkuma barbaadan haasa'anii akkuma barbaadan amala keenya rabbi nuuf haa tolchu. Anis akkuma keetii kanaadha. Yoo namni namatti aaremu namni hirgixanyaan hundi nama tokko miti waan ta'eef hinuma aara. Kanaafuu innaan gaafa haasoftee xumurtee kaate dhiifama gaafachuu aadaa godhadhu. Dhiifama nama gaafachuun salphina miti ulfina malee jechuudha. Kanaafuu innaani namni seenaatti mufattan hundumti keessan iyyuu rabbumaaf jecha dhiifama godhaa fi afootu jedhaa fi maaliif namni hin dogongorre hin jiru. Baniin aadam kulliinsaa immoo badii dogongoraadha waan ta'eef namni immoo dogongoree badii isaa immoo baree dhiifama nama gaafachuun guddinarraa waan ta'eef hundi keessan iyyuu mucaa kanattiin hirrifatinaa dhiifama godhaa fi namni itti rifattanulleen anqitta kootiin afoonaleellaatiin jedheen jira. An sababan ofii kootiif akkan barbaade haasa'uuf namatti illee hin qabamu.
ittilleen qabamina akkuma barbaadde haasoftii mucaan kun mucaa jaallatamtuu kabajamtuu jajjabeeffamuu qabudha. Jajjabeessaa sheerii godhaa fi viidiyoo si daawwadhaa fi bakka guddaadhaan ga'anii mucaa kana nama tokko birayyuu hin darbinaa. Guddinni nama tokko nama gargaara waan ta'eef naannoo tokko keessa yoo namni guddate tokko namni waa qabu tokko yoo jiraate rakkataan naannoo sana agabuun buloo jechuudha. Yoo guddate rakkoo hin qabu walitti naafuun wal gadi buusuun wal cabsuun wal qeequun nu biratti gadi tahee wal guddisuun wal kabajuun nu biratti ola ta'uun isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa jechoota kooftiif waan hinaasee hunda keessatti immoo yoo natti mufattan ammallee dhiifaman isin gaafadha. Kabajamaa ulfaadha waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa. Laayik miiliyoonaan laalamuu qaba.